السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني waaqeffataan ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota kiyya bakkuma jirtanutti nagaan isiniif baay'atu isiniin jecha sababa lammiin keenya mana hidhaa Saawudii keessatti rakkachaa turanu jennee barumsa keenya addaan kunnee turre maaltu nu gammachiisa jecha baga rabbiin nu gammachiise isinis gammachiise lammiin keenya gallaan isiniin jedha saba kiyya har'a barumsa keenya walitti deebina jirra barumsi keenya har'a aappii tokko malee jawaalli keenya yeroo tokko xaxxeetuma kan guutu jira kan waa takka hin rakkanne ni guuta garuu waan isaa hin beeknu nuti kanaafuu har'a bi'iznillah furmata jedhee kan yaade isiniif qabadheen dhufe egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya YouTube channel kiyya kan haga ammaatti hin argin Riyoo Shaafii jechuudhaan subscribe godhaa isiniin jecha kan dhiyeenya kan ammoo garamaati ta YouTube kiyya dhuftanii maatii kiyya taatan baga nagaan dhuftanii isin jecha har'a settingii keessan bakka lamaan isin agarsiisa jalqaba irratti settingii keessan isin agarsiisa settingii isa kana settingii keessa galla settingii keessa wagga gallee sanbooda ol harkifna settingii kana keessa eessa dhalina bakka aappii jedhu barbaanna keessumaa namni kamuu ni qaba aappii jechuun isii kanaan argatan jedhee yaada kabajamtoota hordoftoota kiyya isii kana sanbooda gaxxuqna masalan amma gaxxuqeen isin agarsiisa asirratti amma aappii kana keessa ol harkifna aappii maal akka guute jawaala kiyya amma fakkeenyaaf Facebook kiyya isin agarsiisa asirratti wanni isiniif galuu qabu Facebook irratti isin agarsiisan amma aappii keessan hundayyuu deemtanii akka gootanii asirratti wanti isin galuu qabu kabajamtoota hordoftoota kiyya afwan asirratti wanti isin galuu qabu warrootan koodii keessan yookaan itti naqattanii banuu dandeessanudha kabajamtoota hordoftoota kiyya Asumaanuu wanni isin beeksisu warri TikTok irratti na hordofaatanu viidiyoo dheeraa argachuu fi profaayilii TikTok gattuqaati gama YouTube seenaa gama YouTube'itti barumsa dheeraa argattu asirratti wanti isin agarsiisu amma Facebook keessan galee isin agarsiisa amma Facebook keessan gala aappis bakka jedhu setting keessatti hidhattanii asirratti hubachuu qabdanii sanbooda akkas olaadha bakka asirratti argattanii bakka store jedhu kana asirratti argattanii bakka kana gattuqna wagga tokkoof kanarratti kana amma fakkeenyaaf kuni megaabaayitii yookiin 522 asitti 306 qaba ana amma gubeen isin agarsiisa asirratti isin galuu qabu ariifattanii bilbila keessan irraa hin gubinaa kana keessa seentanii maali warroota email keessanii fi yookaan paaspoortii Facebook keessanii beektanii warroota deeffachuu dandeessanidha amma fakkeenyaaf Facebook ni kiyya banaadha garuu amma godheen isin agarsiisan hordoftoota kiyya akkuma isin argaa jirtanu kun 00 ta'ee jira jechuudha 00 ta'ee jira amma Facebook kiyya keessa deemee isin agarsiisa kabajamtoota kiyya akka isiniif ifa ta'uuf barbaadetanii ifa isinii ta'a jedhee yaada Facebook kiyya cufamee jira amma hanga inni fidu asirratti akka isin na hubattanu abdii guddaan qaba Oromootiyya asirratti Facebook kiyya asirratti email na gaafata asirratti paaspoortii na gaafata asirratti haaraa banachuu na gaafata haaraa yoon fedhe asirratti gaala wanni isiniif galuu qabu warro sila paaspoortii keessan beektanu asirratti naxxanii email keessan naxxanii deeffattanii yoo asiin naxxanii isin deeffattan asiin beektanii angaruu asirratti itti naqee amma deeffadhee isin agarsiisa kabajamtoota hordoftoota kiyya asirratti ifa isiniif ta'uu qaba eshi email kiyya itti naqadha amma ani anamma email kiyya paaspoortii kiyya itti naqeen jira loogaawun godhee seenaa amma asirratti beekaan isin dhokse anamma Facebook kiyya qaxxitanaa deebi'aa kabajamtoota hordoftoota kiyya amma ni dhufutti xiqqoosii shabakaa dadhabaadha waan ta'e jennaan hanga inni barbaadutti afwan hanga inni barbaadutti imo keessa galee isin agarsiisa amma imo kiyya akkasiin godha obsaan eeggadha amma imo app asirratti ifa isiniif ta'u garuu isinuma waliin anseetan setting keessatti deebi'ee imo kiyyas godheen isin agarsiisa akka ifa isiniif ta'uuf kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya amma dhumaatti yoo daawwattani gara hedduun isin agarsiisa ganaa waa biraatiin isin agarsiisa bakka aappis jedhutan deebi'a ammaan bakka kana tuqee imo kiyya godheen isin agarsiisa ammas asirra yoo gootan inni axxaarra'ama jawaalli keessa ni axxaarra'ame qulqullaa'a amma fakkeenyaaf imo kiyya keessa yoon galee megaabaayitii akka qabatee yeroo asirratti ol harkifne
ol harkisaa bakka isin galuu qabu bakkatti kana yaadadhaa asirratti yaadadhaa warri tokko tokko barreeffamaa yookiin xiqqoo mijaa'uu fi dhabuu mala asirratti imoon kiyya 65.15 qabatee jira asirratti 42.51 qabatee jira hedduu baay'ee tokko jawaala kiyya miidhee jira jechuudha baa kanan tuqammaan amma sif 0 ta'ee jira jechuudha 0 ta'ee jira argaatanii 0 ta'ee jira amma dubbatti deebiin sin agarsiisa imoo kiyya imoon kiyya allo qulqullaa'ee jira jechuudha imoon kiyya amma lakkoofsa na gaafataara angaluu lakkoofsa kiyyatti nagadhe alaaxolii man bana dhagadi buufachuun barbaadu aappii gubuus hin barbaadu kabajamtoota hordoftoota kiyya kabajamtoota hordoftoota kiyya asirratti amma gambiraa buusuun barbaadu lakkoofsuma kiyyatti naqeensa agarsiisa lakkoofsa kiyya immoo isiin dhoksa waan ta'ennaan Okay, koodiin barbaadu amma lakkoofsa kiyya asumarratti koodii isin hin barbaachisu isiniif seena afwan hanga inni banamu obboleewwan kiyya shabakaa kiyya banaan turre amma banamee jira jechuudha kunoo allahu jedheen seena kalas imoon na babbayar jechuudha imoon nama hordoftoota kiyya amma gara feesbuukii adeemnu gara feesbuukii deemee isin agarsiisa feesbuukii kiyya keessa seenee isin agarsiisa amma afwan Facebook kiyya paaspoortii kiyyatti naqeen ture paaspoortiin kiyya kabaraa ture nan dagadhe afwan isinii jecha amma Facebook kiyya paaspoortii kan biraatti naqeen ture ni deebi'a amma imo akkuma isin argatan banadheen jira Facebook ni kiyya banamee jira asirratti kun hokkeen itti godha Facebook kiyya deebifadheen jira jechuudha wannan akkasi isin biratti banuu danda'ee fi akkaataa isin hin shakkineefani kabajamtoota hordoftoota kiyya Facebook ni kiyya guutummaatti deebi'ee jira imo kiyya deeffadheen jira allo yaman godhaa fi imo kiyya deeffadheen jira Facebook kiyya deeffadheen jira akkuma isin argattan kana bifa haarawaa ta'een deebi'a dhiqamee jechuudha amma qulqullaa'ee jechuudha dhiqamee jira jechuudha amma Facebook ni kiyya imo kiyya dhiqamee qulqullaa'ee jira jechuudha qafoon kiyya har'a booda hin dadhabu jechuudha egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya ifa isiniif ta'a jedhee yaada kan koodii phone number irratti immoo kan biraas ni jira isin agarsiisa kan irra hedduu faayidaa isiniif qabu kana isiniin jecha kanneen haga wanaatti YouTube channel kiyya subscribe godhin riyoo shaafi jechuun subscribe godha egaa haga baromsa biraati walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh video kana nama hunda